Yooyyaa shama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbii anaaf haa jiraatu. Baga guyyaa har'aa geessanii hundi keessan hundi isiniin jedha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota koo guyyaa har'aa waan tokko qabadheetiin hin dhufee wanti ani qabadhee dhufes fakkeenyaa fi viidiyoo tokko hojjennee yeroo gallakkisnee beeksisa irratti hidhachuudhaaf jechuudha. Beeksisa yookiin amma yuutuubiin beeksisa yookiin dursaa fi dhuma irratti nuu kennuu danda'a. Jidduu keessatti tasa yoo ta'e malee nuuf hin kennu. Garuu immoo ana bilbilli kan koo jechuudha. Akkaataa jarreen warri kun barsiisanitti fakkeenyaaf namoonni baay'een barsiisanii jiru. Abdullaabiin akkasuma sabboontuun illee sabboontuu Wallagga Lixaarree barsiistee turte jechuudha. Namoonni baay'een barsiisanii jiru waan kana. Garuu akkaataa isaan itti barsiisan sanatti anaaf naaf fudhachuu dide jechuudha. Tarii namoonni akkuma bilbilli kan koo kuni anaaf akka isaan barsiisan sanatti naaf fudhachuu dide isiniif illee isinii fudhachuu yookiin immoo akka isaan beeksisa irratti hidhatan sanatti isiniif hidhuu yoo dide jechuudha. Ani akkamitti akkan irra galchaa jiru garuu yeroo baay'ee irraan galchu jechuudha beeksisa. Niin dagadha waan nama dhibu keessaa niin dagadha. Garuu immoo akkaataadhuma saniin ta'ee xiqqoo bifa addaatiin jechuudha. YouTube Studio keessa Chrome keessan YouTube Studio keessa galee akkaataadhuma isaan irratti galchan sanaan isaan YouTube Studio galanii Chrome keessa galanii Chrome keessanidha kan barsiisan jechuudha. Yoo barumsa Abdullaabii fi sabboontuun nu barsiisan argitanii akka sanatti na dide jechuudha. So mee keessa seennee akkamittiin akkan ani beeksisa kana irratti hidhadhu yookiin immoo YouTube Studio keessan Chrome keessa seenee YouTube Studio keessan akkamittiin akka beeksisa irratti hidhadhu isinitti argisiisaa jechuudha. Sagalee isinitti dheeresseen jira. Dhiifama namni haaraan yoo gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'anii isiniin jira. Akkasuma mallattoo alarmii sana tuqaa akka viidiyoon keenya yeroo hunda isin bira ga'uu fi egaa amma karaadhuma barnoota keenyaa deemnu mee Chrome keessa seenna. Chrome keessa akka seenneen already isin Chrome keessan akkamitti akka isinii banu isintu beeka. Ani maaliif wantoota adda addaa waanan Chrome keessan itti fayyadamuu fi anaa tokkoffaa irratti YouTube irratti mindinno FB irratti baasee so anamma gubbaa kanarra tuqee tanan Chrome intini barbaadadha jechuudha. YouTube Studio gala jechuudha. Iddoo qulfii kanaa taanee kan jiru. Sanaan booda wanti ani as keessatti dura itti fayyadamaa ture yookiin immoo wantoonni ani keessatti fayyadamaa ture naa ba'u akkasumas Screen Guard YouTube Studio egaa kanneen as keessatti argaman hedduu isaanii ni jiranii jechuudha. Isin amma kun YouTube Studio kan jettu kana irra cuqaafannaa al takkaa fi akka al takkaan isarra cuqaafnee iddoo kanarra tuqnaa dhufnee jechuudha. Login ishee jettu kanarra login ishee jettu kanarra tuqnaa jechuudha. Already bilbilli nama hundaa tokko miti. Bifa garaatiin isinii baasuu danda'a. Already amma kan koo akkasittiin naa baasa jechuudha. Anamma login kan jettu kanarra tuqa. Login kan jetturra yoon tuqee direct fuudhee raawwatee viidiyoo tan ani kana dura gallakkisaa ture keessa nageessa jechuudha. Yookiin YouTube Studio keessa nagalchaa jechuudha. So direct kanoona fideetii YouTube Studio keessa yaani chaanaala koo biraan fidee jira. Fakkeenyaaf amma yeroon iddoo akka viidiyoo deennantanii taphachiisanii kana jirti miti mallattoo viidiyoo wayii asirratti ni jirti jechuudha. Akka waan viidiyoo itti bantu wayii asirra yeroon tuqee already ni beektan hundi keessanuu yeroo beeksisa irratti hidhattan akkasittiin kana keessa galtaniiti jechuudha. Kan hitanii beeksisa Chrome keessan yeroo hitanii so amma dhufee as keessa seeneen jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani viidiyoo kana jechuudha. Sa'aatii 5 irratti akka biyya Dubaayii sa'aatii 5 irratti hidheetiin hin jira jechuudha. Gallakkisuudhaaf gidi lakkisne hidhamee jira jechuudha. Beeksisni ittiin guutamne garuu wanti irratti hidheen jira. Beeksisa already irratti hidheen jira jechuudha. Gin isa irratti dabala guutan sana ittiin guunnee al takka viidiyoo kana gadi cuqaasa.
Akkan al takkaan viidiyoo kana gadi cuqaaseen kun akkasitti tartiiban naa fide jechuudha. Fakkeenyaaf wanta as keessaa wanta dagadhe tokko yoo qabaadhe irra deebi'ee haaromfachuu nan danda'a jechuudha. Osoo sa'aatiin viidiyoon kun itti gadi lakkifamuu qabu ittiin qaqqabiin jechuudha. Haaromsiifachuu fakkeenyaaf barreeffama kanaa akkasuma wantoota adda addaa as keessatti argaman kana akkasuma sa'aatiillee irraa jijjiiruun ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatiin kun iddoo kana jirti. Asumatti al takka as cuqaasee sa'aatii isaa kana anamma guyyaa 30 sa'aatii 5 irratti guuteen jira. Sa'aatii 5 kana irraa jijjiiruun ni danda'a jechuudha. Sa'aatii sana yoon gad lakkisuu barbaadu baadhe irraa jijjiiruun ni danda'a. Already hundi keessanuu ni beektanii kana jedhee abdiin qaba. So amma kan barbaannu beeksisa irratti hidhachuudhaaf jechuudha. Beeksisa irratti hidhachuudhaaf mee beeksisa irratti hidhachuudhaaf kun iddoo akka waan doolaaraa jirtu wayii jirti kun iddoo kana jechuudha. Doolaara fakkaattu wayii jirti. Already barumsa isa dura isaan barsiisanii ni beektanii waan ta'eef bakka sana keessa hin galle amma ani already direct dhufee yani akkaataan ofii kootii irratti hidhachaa jiru qofa isinitti argisiisuudhaaf hin deema maleedha. Iddoo mallattoo doolaaraa kana al takkaaf ni cuqaafanna. Yeroo al takkaaf mallattoo doolaaraa kana cuqaasnu kun akkasittiin nu dhufa jechuudha. Beeksisni dura irratti hidhannee fi akkasuma kallattii kanaan kun akkasittiin nu dhufa jechuudha. Al takkaaf nuti kun jala kanarra kan jirtu kana barreeffama jala kanarra jirtu kana jechuudha. Barreeffama jala kanarra jirtu kana al takkaaf ni cuqaasna. Akka cuqaasneen kun viidiyoo keenya nu baasee jira jechuudha. Viidiyoo keenya asirratti nu baasee jira. Kun akkuma argitanii viidiyoonni keenya kun asirratti viidiyoon amma ani achirratti internetii suni naabee jira jechuudha. Already akkuma beekamu beeksisa amma aga ammaatti beeksisni irra jiru waan nama dhibu. Beeksisni irra jiru mee amma ka maal goone sitti fakkaate mallattoo ida'uu kana tuqna kun fachu isinitti argisiisa sorry. Mallattoo kun ida'uu as jirtu kana al takkaaf ni cuqaasna jechuudha. Kun yeroo cuqaasne beeksisni akka irratti hidhamee nutti argisiisaa jira. Kun asirratti jechuudha. Al takkaaf ammallee dhufnee iddoo kanarratti ni cuqaasna. Ammas irra sissinee raawwanne akkasitti sissinee al takkaaf ammas akkasitti mallattoo ida'uu kana itti gochaa deemnaa jechuudha. Ammas akkana sissinee ni cuqaasna ammas immoo xiqqoo ishee kana akkana sissinee ammas al takkaaf ni cuqaasnaa jechuudha. Iddoo meeqa irratti hin galche amma dursa isaa fi dhuma isaa osoo hin taane deebisee dhumarra ga'uu kan ga'e jidduu keessaa iddoo 5tti hin galche jechuudha. Anumtiyyuu jechuudha. Kan YouTube irratti galchu malee anu iddoo 5tti galchimee dhuma isaa kanarrattis nan galcha. Kunoo iddoo 6tti beeksisa irratti galchee jira jechuudha. Amma al takkaaf asirra cuqaasa dhufee kunoo iddoo kanarra. Iddoo kanarra cuqaasaa jechuudha. Kanaan booda iddoo kanaan immoo ni jirti kunoo save kan jettu jechuudha. Save kan jettu kunoo shakkina siste kunoo save jetti bakka kanarraa jechuudha. Sanaan booda save kan jettu kanarra al takkaaf ni cuqaasna. Okay. Kalas xumurree jirra jechuudha. Beeksisa irratti hidhanneeti xumurree jirra jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa Abdullaabiin faan irratti barsiisan viidiyoo Abdullaabii keessa galaati. Akkaataa beeksisa irratti viidiyoo irratti dabalata hidhatan kan jedhu innillee barsiisee jira. Akkasumas sabboontuun illee barsiistee jirti jechuudha. Viidiyoo isaanii keessa galaati ilaala akkaataa isaan irratti hidhatan isaan barsiisanii turanii bifa kanaan osoo hin taane bifa biraatiin barsiisan jechuudha isaanii. Yoommoo bifa kanaan isin didee bifa isanaan beeksisa irratti daddabaltanii hidhachuu dandeessu jechuudha. Already ani yaadadhu yeroo baay'ee nin dagadha waan nama dhibu yaadadhu. Kanaafiyyuu namoonni akkasitti tukureessitti gootanii akkasuma immoo viidiyoo kana dura darbeeyyuu irratti hidhachuu dandeessu jechuudha. Duubatti deddeebitanii viidiyoo kana dura darbeeyyuu viidiyoota keessa deemtanii irratti hidhachuu dandeessuun isiniin jira obboloota kooyi. Egaa waan dhaggeeffattanii fi waan hordoftaniif guddaa galatoomadha. Hanga marsaa biraatiin itti deebinutti nagaan turaadha. Fayyaa nagaadhaa ilaalatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Nagaan turaadha. Bye bye.